Kalesa sitinimne. Kalesa sitinimne. Mana jette? Amma boodaan gaafatiin waa'een talakee kanan sinje. Warri commenti please na kubalchina. Okay. Kanatti naan jettu. Midhaamuu kositti agarsiisuuf iji koo ba'uu qabaa dirqama. Gizee hunda waanuma akkanaa irra deddeebite. Okay. Abraa'oo fixattee. Warri commenti please. Rakkoon dhala namaa maal sitti fakkaatiseeti? Namni yeruma iji isaa ba'u waan midhame isinitti fakkaata. Lapheen hin bu'aa baay'isee. Namni sirriitti midhame ijaan otoo hin ta'in lapheedhaan bu'a. Maaf siin galu siif? Gizee hunda waan akka takka haasofta. Mee akka mucaa kiyaa jedhamu san akka isaa ta'e mee gizee gis takkallee jaalala harka duwwaa jaalala jira. Fixadhu baasumaan dhaggeeffadha akka reediyootti. Warqii harkarra jiru beektaa? Kanaan sitti ta'e baay'ee. Nama tokko waan namni sun waan siif isi baqa fiteegaa itti bullamoo qashti mudii keessa gatte dhugaa seete mata Amma guri Numan arraftu miti. Ujiru drama nakana oboresu. Filming argite na rokai. Filmi yada me. Tiwana da barado ko. It's a good acting though. Acting is perfect. Tiwana wan birada into wan jala. It's good. Akka jaiba. Bozni wan jolala. Bozni kam jata ni sin. Zero. Asli zero city taya doko. Ati wai no mambek tu barkanan. Mikiri keessaa baya wan birada wan gardina. Rachun jala badeja Malkan Rachun jala bade. Asuma jojo. Malkan mari. Rachun jala badeja. Macarasha irratti it's feeling ni gabaabate isinitti kaasila dheeressu sabdi baankii keessi maal rakkoo qabaxinnoo too kennitee nuti itti fataa'inni Indian dobar Indian dinyas asli azrega asli ita video lalu tinjira video Rachun manggis di Josan azra lalu mal jasa ese jira itu Burundi mau ese jira sih uffatanii dhufan amma aadaa kee jaallachuun waan tokko dubara koo yaadda aadaa kee jaallachuun waan tokko garuu aadaa kee jaallachuu kan ibsitu uffata aadaa uffachuutiin qofa miti. Rakkoon qabu uffata aadaa uffatamu amma fakkeenyaaf Finfinnee keessa eventiin qophaa'uu hundarratti uummanni uffata aadaa uffata. Like Oromoon uffata aadaa si uffata rakkoon qabu. At the same time ደግሞ ኦሮሞ ደግሞ ዘመናዊም ነው። ዘመናዊው ልብስም ይለብሳል። ገብቶሃል? ሁለቱም ሳይድ ዋይዝሊ ማኔጅ መደረግ አለበት። ሲገሌ ሶዳ ቂሌታሚ
Nangal. Siyaasa danda'uun kabbaadidha. Amma fakkeenyaaf Fateen gadda suufii bareedu tokko bittee dhufte. Oromoon suufii uffachuun qabu. Why not? Maaliif uffachuun sirrii miti jettee yaadda akka keetitti miti. Kasimi. Okay. Ana akka kiyyatti immoo uffata aadaa uffachuun bareedaadha. Gizee hundaa miti gizee fedhanitti uffachuun bareeda. Maaliif akkaataa biyyitti deemuu dirqama laaluu qabna. Maaliif amma namoonni biyya san keessatti Oromoo faana gizee hedduu wallaa jiranii yoo mana kireessitee fi ganamtii manni kun kiyyaa jee keessaa si baay'ee darbuutu jira. Yoo gizee hunda aadaa keenya takkatti aadaa hudhatakkaa jira si galee hudhatakkeen yoo irra hedduu hin uffatiin aadaa keenya jaanii warra uffatee bahutu jira. Saniifuu uummanni Oromoo hanqa xiqqishoo deebisa harkatutti aadaa isaatiin irratti du'uu qaba jeetii yaada. An akka mataa keetti. Aadaa uffatanii sargii kiyya dhufan hunda isaanii dhaadhiyaachi. Irreecha dhufaan jiran. An amma akka yaada keetti. No, amantan dhugaa asli irreecha dhufaan jira jette. Irreecha dhufaan jiran ko sargii asli dhufaa jiran malee irreecha dhufaan jirani bara. Amma yeroo baay'ee dhuguma argitu gizee jira uffata aadaa uffattee yoo dhaytu bakkeen sun bakka jiraan fakkaatu ayyaana Oromoo hunda jiddu galeessa godhata wayii fakkaata. Okay. Egaa wanni jiru amma cidha gizee gootu kan aadaatii fi kan wannaa jiraamire kana gizee nifisuuf kanumaan goote jechuudha. Tafsiida uffattee jechuudha. Amma immoo amma bakka akka silaa taaziyaa san faadhatti irra guddaa namni akka siigalee waan isin jiru ammoo namni dhugaa huccuu regulaarii akka fadhatti uffatee dhaquun fa danda'a. Amma huccuu aadaa uffatanii dhaquun ni jiraayii waan jiru san amma bifa hedduutti fudhatta gaa siigalee nama dhibaa. Garuu uffata aadaatiin faayamee arguu qabnaa. Yeah. Jaalattee Raajii guddata. Raajii beektan? Uffata aadaatiin jettaa obboleessa kiyya. Manni sargiin itti godhamu aadaadhaan dalagamuu qaba. Nice. Guyyaa ka aadaa gaa. Akkas taanaan maaliif guyyaa irreechaa hin heerumne haa dhoko? Maaliif lama nu taatu guyyaa irreechaa tura kan godhanne jira kun? Maal jettee sodaa qilleexaan? Maal sargii qilleexaan maal jechuudha? Uffata qofaa miti manni hundi Qilleexaan hin beektu arrabsoodha kaaroo. Siltaana sitti fakkaate miti yeroo maqaasaa jedha maqaasaa. Asli garuu koy waa tokkoon si gaafadha. Maa akkas na jaalladhu koy. Maatii aana akkamitti dubarsiisin jechuudha. Sodaa waan taate. What do you say? Isaaf qofa. Okay, get ready, everybody get ready. Tell everyone to get ready. Ilaa jaalala nama hunda jaaladha. Simmoo waan yaada keetiin kabajuun jechuudha. Wal jaalachuuf yaada walii kabajuun gargara beektaa. Seenatu mana keessa deemee laachuun galmaamu tola jedha jetti beektaa. Dandaggaataamii gileetti kan kana dhufu jechuudha. Ali qaxxaam jireetti as qayyamee yoraachuu fidii naan jette ni jira. Sorry. Golvetiya. Sambusa nyaattu. Qabsoodha kaasa hubatan kaasan jenereeshiniin jiru bara. Jenereeshinii. Okay. Guyyaa meeqatti dhufan akkamii hin badu mi? Egaa hin badu guyyaa lama buluu danda'a. Mi'a sambusa sanaa ergi Rachun. Siif erga makii. Maa sambusa natti jira kun qabatanii deemtee bitatee dhuftu?
Kanuma inni beeksisanii nyaachurraa qabu tanuma akkami sambusaan booreessu. Kanuma jiru kana kan butuuqii gaddilee waan ta'eef gurguramu. Hai. Jaaggeetta yoomsii dhageeffadhu yaa kijiba jaaggeetta yoomsii ergaan anjaan yaadachiisan. Ati abbaa lafaa maaf Rachun. Asiifoo maasiif hin ergu waa dhokko. Rachuun umrii isaatiitti waa fuudhuu malee waa kenneen beeku bara. Akkam jecha akkana jechuudha. Nama arjaadha yaa godhisi. Rachuun moo? Sodaa qillee taamiyaatti umti chigaaraa minaa bilbiltee beektaa numa tuqattee taphaa walitti dubbisa. Miskoolii naa goota malee. Si dhugaa qarshii eessaa fuutee Itoophiyaa daayirektii irra dabaltaa. Boonaa dhaqonni teelegiraamii malee du'a malee naan dabalu daayirektii. Qarshii meeqa Itoophiyaa irraa dabaluun teelee keessa dalaydaan. Waaqayyootu nu jiraachisa maallaqa nu jiraachisa. Reefu waliin hin turre. Welcome. Maal kun maani Kun dhuftee. Dura maaliif iddoo barbaadee si keessaa? kophaa kee maal hojjate dur? Mana gaafataa Maaltu maal ta'e? Ati maal taate akka artisa inni maal ta'e? Maal taate ara cabgarraa si qabu deemaa suuta maaliif akka arta? Rachuu sabni keessi barbaada baraati maali ni iyyuu? Eenyu bar waan bakka waan hin taleeffanne koomantii nama takkaa dubbisee dhaabbatee sabni badhaafata jira. Shorti tajaajilbeet bakkul. Rachuu ko sabni keessi barbaada bar ati yoo saba keessillee waan goon sambusaa nyaatu hin jiru bar Oromoorra riis. Irrii jettee sammuu. Ma aartaren jara elan Samira as. Wayas ni adrek. Aslisti banati kas jedhe ankorokoro jedhin isa si buqqeeta ankorokoro san. anjara ankorokoro gurba kajireen iddata tokko akkuma kee Na duuf ma akkasitti ankorokoro taanaan hudhamee du'a barqas jedheen ankorokoro. gumuu barbaada chiikii isaatti wal dhabe. Taades inis mana jebsaa dhoko akkuma waan gaarii an ta'e. Okay, amma suuta smart malte nafatte haa. Wallahi gurbaa kana wajjin nigirii qabde argitee si argina dheessitee baate. Amma booda ani bar asli ko gilti maasታወቂያ ለጠፌር እኔ amma booda gilti maasታወቂያ bar gilti ጨረታ maasታወቂያ ለጠፌር bar Anaatu si dhiise bar. Anaatu si dhiise. Akkoo akkasitti himadhu bakka himadhu. Ilmoo go afaan makeetti raawwee uye waan amma jette kana qabdu. Waree namaatiin deema. Nan dhagahu. Ammas kutee laal. Kutaal. Kutee jira. Neetworkiidha. Galli kee kunuun qaadhimaan kee kunuuti firri biraa kaate qabdu lamaa ilaalaa hin kasi dabalu kun. Ani bar gilti. Jarri kun sobeen muudinatti qabata bar wal jaalata kun ola. Maal waliin kuttanii haasoftanii deebisa nama mistiraan. Arakas jedhin isaan qorokoro. Isumaan na bilbilaa jira barkaaf na godhe. Eenyu si bilbila? Si Ani sitti bilbilee? na godhe. Natti bilbilte gisee meeqa? Ati caawwachi? Asirra dubbadhu. Ayyoona zaabna bele. Busiina laaliin waan eenyu ani soo manni xiyyaa sirriitti na beeka. Walqixa kunneen ol qixa Maali taasisi? Muudaan oleen hin taagoota ko. Oduu duriin jedhin ishii bas gaabe. Mudannoo nama kofarsiisanidha. Mudannoo illee qabannee dhufne. Asli. Ani gubadhe beeyyesus daafii kee fuunaan waan miidhaan sitti dhabe. Raachuu alaadhaan afatiin dorgomnaa. Maal irratti?
achi doolaara 400 kana fudhachuuf. Asli haro gaaffii qaba. Guyyaa sanitti halkan sanitti namoota meeqaatutu itti qosamu. Namu walitti qosamu wal wajjin qosu. Aadaa kana iyyuu hin qabnu ganaa dhayaalaa ture. Amma fakkeenyaaf ani dur shaalii kontantii konni jalqaba nan dheeresse garuu dhiifama. Waan akkasirratti hojjechuuf adda inni ani yaada koo guduunfuudhaaf guyyaa biraasuuf nanaaf si walii bilbileerree haasa'uu dandeenya. Waan kana laalan inspire ta'uu jechuudha gara fuulduraaf. Naa waan gaarii ani immoo waan hin danda'u hundaan isin cinaan jiraan ani isin gargaaraa jechuudha. Kun Anthony Cruz thank you wallah. waanan የኔን ጉዳይ ነው የያዛችሁት። It's my የኔ አጀንዳ ነው። I will help. ዋን እንደንደይሁና okay thank you wallah. አይ ሲጀመር ባይዜ ሃሩ ዋን ከነ ሆጀችሁ እንትን ነው ብቻ I have lots of plan maybe ማኪፍ ከናንዱራ hime be ከናቲ ፈካታና it was one of my plan. Na baይዚ ዋንተ አመፈከኛ ፋሲረት ይርዋሱፍ ዋንቲና ፈካችሁ ደንዳ it means a lot በጣም ዋን ጉዳ ነው ባይዚ ዋን ሰልፓሚት like አጀንዳ ከነ ዩክሬት ጎቹን ኬሰን እንዴ ኦሮሞን በር ከንሲሉ በር ሃሮ ማሊ ረጅ አናፍሲ ተኛ ሲረት ዋይ አርቲ ኦሮሞ ተዋሱፍኔ ኮመንት አንዱፈኒ በር ጄኔሬሽን ያቀሚሩም ነረሲኒ ኑቲ ቀብሶ ረጅር ጄኔሬሽኒ ሲርባ ጃላላን በርባኑ ኑቲ ሲርባ ቀብሶ ቆፍ በርባና ጀዱ ጅረበር ሲርባ ጃላላ አንተና ኔሮባሱ እንደገኘ ኤኙዳ ነጥቁ ባዲቲ ራፌን ቡሉ አያዳ ከኒ ጀበኝ መቃን ሹክሪ ጀማል ሲርባ በሬዳ ሰነጋፋ ባሲበር ኦፊሻሊ ፌስቡክ ይራቲ ሹክሪ ኑቲ ቀብሶ ረጅር ሲርባ ጃላላን በርባኑ ደኒ so kana sitti majiru generation kan umne the importance of art like am خرافي يسن درقام mirga anjirachu qaba dirgal lubun jirachu qabachu dandau qabadura sigalemti arti nangutti season also nan injiratin arti sunun bani baddi sigale sanmafu inni yo hojjetan sakabratun jed akasitti male undi khenya khara arti qobatani lafasawa jirra maalinatu jannatuba sanmafu namni hundiru akuma beekutti deema jechuudha sirriidha yaadri inni waanuma sabaaf fayyadu garmaa toleettaan onaadha. Tole wallahi kita galatoma fayyadee kita kan isin galatoma. Ama maaliif tareen kuftee dadhabde amma simplis ne bar hojjechaan jira. Baay'ee ila komeediin tokko kan meeshaa ta'u taasise. amma bara waajjira caaltu yee amma saayee taalle ማለት dogoggora qaba amma qaba. Eski astakaakil jedhe ishi astakaakili miti ishi astakaakili jedhi ishi astakaakili ishi astakaakili ette bara ishi astakaakili qalalliin gootu abro haadho ko maaliif afaan ishi astakaakili inqamaasu Rachun drama dalagu dandeessa jechuun fiilima dalaguudhaaf qoflu qofamoo hojjechuu hin dandeessa. Waan hin danda'u natti fakkaata makii. Mee mokkore amma yaali. Maal mokkoru? Mee ammoo tokko mee takka dalagaa mee siinii takka dalagaa isin lamaan mee naaf asliin jajjii taana. Oromo shivaanii maal ishee jaallate otoo naan jettanii sabboonummaa ishee sabboontuudha bakka. Sirba afaan Oromoo malee dhageeffatu fayyadu. Stop, Lamas. Sirba afaan Oromoo malee dhageeffatu bara amma kaleessa. Maakisiittis immoo amma booda sistarii kooti rakkoon qabu. Ilaalu isheen laayivii turteenna.
Laifishee. General Please namooti isaarra adaba akkanatti fu'aajii adabamuun jaaladha please. Isheen dhaga'uun barbaadu. Bocharra. Akkas naan hin jedhini. Ayi qacoo. ሰው ጥሩ አንድ ሰው አንድ ሰው ከሚሄደው ከሚመጣው ከሚመላለሰው ሰው ጥሩ አንድ ሰው አንድ ሰው ፎሎ ጎዳኒ አሊሱ ሉቃ ቀውዝምታ Ingoon Oromoo deemu jaalalli sitti uwwachaa deeme uwwaadhu Oromoo. Bikkuma teessu taa'iti dhugaa sitti hin boonni hin jiru faamiliin si caccabxee jirti dhiyeenya kana bishaanuma dhugi. Osoo hin dubbatin ispitaaleen jiru sun jeen maqaa namaa osoo yaamin bishaanuma qofa dhugi taa'iti. Akka nama aareetti. Ani naarri kaa maaliif? Akka adabbiidhaami adabbii xiyyaaba. Guys filawwan. Sirraa dubbanni naa beekaa ishee. Oromoon tumti nama zaggabaa deemi ishee Oromoo. Macarrashaa irratti ani gantuu jedhamuun barbaadu ishee. Junta. Nama zaggabaa deemaa ishee. Balleessi kaleessa maqaa kiyya balleessi deebisee maqaa jaala qabsoo balleessite. Saniifuu bishaan afaan kee cufiitii bishaan afaan keetiin usiitii bishaan qof dhugi. Oh, callisu koo callisii please thank you so much galatoom callisu koo. Batini. Kue dubartoonni guyyaa biraa raachuu si jaallan naaytanii dilee argatanii fayyadamtanii. No, adda bira jirtu. Dhugaa adda hin jirtu bara. Maali na ajjeesuuf moo qashti? Akkasuma siifan du'a. Tagalaagaluuf natsaannatiidhaan akka barbaadan akka taatanii nagalaafachuufi. Lagi bishaan takka nama najjeesne. Yoo bishaan dhugatti nama ajjeese goota Oromoo yeroo duraatiif BBC irra si baasnaa dhugi. Burqaadhaa itti galchitee anaan si balleesse dhiifamaa jettan kaleessa maqaa isaa balleessee waan tureef. Hin jedhu. Maaliif hin jenne? Maaliif hin jedhu? Indee cirrachi. Fuudha madaanaaf maal taasise kanchi? Ammallee kijibaa jirta. Hayyee wallisiif jechuun faarsiin. Hin faarsu. Diina faarsu. Maaliif hin faarsu? Adabbiidha. Argitanii miti Oromoo. Ilaala. Okay, mataan dhaabbadhu. Faarsi ani mudduu dheeraa maali amma galabbatamne kaata galabbatamne bara. Ati abbaa lafaa maaf gurgurta qabiyyeessiif maal tafa warra seenaa dabsee nama galabbatee ofiis. Jallisuu godhu. Thank you. Bishaan godha. Hayyee kudhanoo. Hin ta'u. Nana waaqa. Haara mana isaatiyyuu hin dhufne akkas. Takka laa ilaaha illallah. Lama. Maali miira kaabiree maal? Meeqa? Torba. Meeqa? Torba. Bona jeesu barbaadda. Hai. Jara keenya maaliif sagalee naan taane isin? Malee waan namaa maal gochuu laallatu miti. Ashmurii dhiisi gaa obboleessa gaa ashmurii dhiisi. Okay, ashmurii dhiisi nura. Beelloo uffatanii uffata aadaa uffatanii
Wanna madde isu. Amura kabaja bitu goda malle chor wadeti. Ashmuri dan nama hintu token. Ashmuri nama hinjala don ashmuri. Kan fariko namni pistiki ko tani lalu baka wanna mani lalu nuti. Mana timta. Lala. Isini tinim ni anu orzo to dahi tinim me. Ente isini tinim ni. Oye Mikaela ko. Istiko. Operation kiya. Kuni olla ati anafsi olla da male mana ta koli injiroshi. Okay? Kuni mun mana kiya wan fe dubatun danda. De. Hai. Ho. Ni na ki ufada yatimani. Tabana ta guisa dira. Ma hinafta. Guys, juntaan kun amma naar. Dali suko akam nagyawa yadami. Akkasitti salaamtaa toluu hawwata. Guys, fuun haadha ko juntaan kun amma naar gannaan naqalti. Dabtaab naa godha. Kana garuu isaan dabtaab gootu miti. Dubbadhu sodaati. Maali dubbadhu? Ay, waan feesaa ta'u yeroo tokko wajjin maal jechuu barbaadde? Wajjin maal? Kai adabami. Ati yoo si dhaggeeffatan. Adabami rukkayti. Maali kun? Ana kanatti seeni an barraachan fakkaadhe bar. Kanaa caalaa akkamitti seenu? Ati bar nama fakkaata. Hin ta'u bishaan itti ta'e. No. Ayes sirri seeni fuullee kan kee gogogaadhaa bar. No itti ta'e no. Hin ta'u dhugaa raachuun aarachaa. Bishaan itti ta'e ilaala agartee ni miti. Kanaa caalaa maali inni akka galuu barbaadde miti moo? Kanaa caalaa akkamitti angala bishaan? Maaliif si aarsa? Maalidha? Ati baay'ee silayyuu 16 jettee ishii baay'ee. Ani nan beek sirriitti lakkaa ture beekaan si dhiisi. Mucaan kun akkam garaa jabaattiin jedheen Egzaabeer Misikiri. Kijibin bagan jabaadhe kijiba. Hayyuu kan si maafaa ta'u mee hayyee saddeeti. Hayyee siifaa ta'u. Adabame hayyee. Seen. ምናምን ሲም ጀዴ ቴክስት ናጎቹ dandeessu hundumti keessa homaa tokko Facebook irratti siraachee tasfee maqaan koo beektu Telegram irratti siraachee tasfee itti siimu warra jiru bira ay rakko itti siimu ay ofii kooni no sina je wani sin gargaara warra amma yoo sin gargaara ifa manaa godha natti fakkaate dushi ifa manaa godha hunduma keessa natti fakkaate kuma nama tokko dogoggore natti fakkaate dushi foonaa so bandeessu foonaa qonan si deebisa qashtiko atumti te erga taftafedha nan adabami goota ko adabami kaiti nan dogoggore kaiti adabami kai adabami kala hunda isaanii kan xabbasu barbaaduuf maal si gashiisaan yoo barbaadan maal galchine ani mirga namni akka mirgaan deemuu barbaada. Dimokiraasiidhaaf hin iyyamaaniif nan galchine. Akkoo mirga isaanii miti isaanii yoo barbaadan. Isaan barbaadaniiti miti. Taan kontorti isaan qofa qabdi. Ati maaliif naafta maal si gashee qashti?